gara gaaffiitti gaafa darbinu yeroo ammaa kana macaafa qulqulluu ureeffachuudhaan namoonni baay'een waan garaa yommuu raawwatan argina. Keessumattuu yaa Yerusaalem yoon si irraanfadhe harki koo mirgaa hojii isaa irraanfatu jechuudhaan abbaan keenya qulqulluun Daawiti faaruu isaa 137 lakkoofsa 5 hanga 6tti gaafa dubbisnu dubbata. Jecha kanarra dhaabbachuudhaan namoonni baay'een wal kassisu yeroo baay'ee jechuudha. Keessumattuu kun kan mul'atu dhiiraaf dubartoota gidduutti jireenya gaa'ilaadhaan dursa egaa manni amantaa keenya gaafa nama tokkoo fi gaa'ila raawwattu karaa qurbaanaas haa ta'u karaa taglilaas haa ta'u waadaa isaan walii galan jira. Kakaan isaa walii kakatan jira. Inni kun karaa mana amantaa keenyatti. Isa dursa garuu gaa'ilaan dursa namoonni waliin gannu walirraa addaan hin baanu jechuudha. Macaafa kana fakkeenya godhachuudhaan kan wal kaksiisan jiru. Kakaa isaanis immoo kan hin eegne kan diigan jiru. Kanaaf asirra dhaabbachuudhaan gaafa laallu kakuun hin barbaachisaayii. Waliif kakachuun hin barbaachisaa. Wal kaksiisuun hin barbaachisaayii. Hin barbaachisa yoo ta'e immoo isa kakatame sana immoo akkamitti irraa qulqullaa'uun barbaachisu yoo ta'e jechuudha. Gaaffii jedhu kan qabu. Asirratti yaada bal'aa torbee kana keessa dhimma kakaa yookiin immoo kakuu irratti karaa wangeeltuubis yeroo darbe ergaan darbe ni jira. Namoonni hin laalles galanii ilaaluu danda'u. Keessumaa kakaan wal qabate barumsa bal'aa karaa wangeeltuubii toora yuutuubii keenya galanii sheerii, sabiskiraayibii fi laayik gochuu waliif dabarsuu ni danda'u. Keessumaa kana manni amantaa gadi fageenyaan wanta isheen laaluu qabduu fi kiristaanonni wantoota isaan beekuu qaban isa kana. Kakaa jechuun maal jechuudha hundumaa dura? Kakaa jechuun qaamota lamaa fi isaa ol gidduutti wanta raawwatudha. Waadaa jechuudha. Waadaa galuudha. Gaafa waadaa galamu maaltu jira? Kakaan ni jira. Kun waan baramaadha. Keessumaa karaa mana amantaa keenyatti namoonni gaafa wal miidhan, rakkoo gaafa walirra qaqqabsiisan, gaafa wal ganan yookiin immoo gaafa wal miidhan wal qabatanii gara mana amantaatti dhufu yeroo baay'ee. Maaltu ba'a kakaa kanaatiif jennee gaafa ilaallu fannoon hin ba'a. Barriin balballi mana amantaa ni banama. Meeshonni garaagaraa kan akka xiyyitii, kan akka lafee, kan akka dhagaa, kan akka waan gogaa qabachuudhaan egaa akkuma beekamu fannoon kun gaafa ilaallu waan akka uraa wayii qaba. Akka fannoo kana naa uru. Barri mana Waaqayyoo bananii cufuudhaan akka mana amantaa kana akka barri kana naa cufu akka dhagaa kanaatti naa gogsu jechuudhaan ni kakatu. Kun manni amantaa bifa kamiin laalti kan jiru beekuun barbaachisaadha. Kiristaanni kakaa kana bifa kamiin deemuu qaba? Maal gochuu qaba jennee gaafa ilaallu kakaa jechuun akkuma beekamu qaama lamaa fi isaa olii ol gidduutti kan raawwatudha. Namoonni waan garaa garaatiif kakatu. Gaa'ilaaf kakachuu danda'u. Qarshiidhaaf walii kakachuu danda'u. Yaada garaa garaatiin kakachuu hin danda'u. Kana wangeelli maal jedha jennee gaafa ilaallu wangeela bu'uureffanneetu yeroo baay'ee waan ta'u hundumaa kan raawwannu. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 5:34 hanga 37tti gaafa ilaallu akkas jedha. Siruma hin kakatinaa jedha. Siruma hin kakatinaa. Akkana jechuun kakaan hin barbaachisu jecha. Waadaan garuu hin barbaachisa. Kakaa fi waadaa garaagarummaa isaa ilaaluun barbaachisaadha. Faaruu 88 lakkoofsa 3 gubbaa irratti warra filame waliinan waadaa koo taasisee jedha. Waadaa fi kakaan garaagarummaa qaba. Waadaan kun akkamitti waadaa galamaa? Kakaan immoo maali kan jennu? Keessumaa mana amantaatti abbooliin wal qabatanii naafaa qulqullaa'u naafaa kakatu jedhu. Akkuma beekamu manni amantaa namoonni kaksiisanis jiru fannoo qabatanii namoonni hin kaksiisnes jiru. Asirratti maal ta'uu qabaa? Dhugaadha yoo ta'e dhugaa jedha. Soba yoo ta'e soba jedha malee kakaan hin barbaachisu jedha. Wangeela kana gubbaa gaafa ilaallu wangeela Maatiyoos boqonnaa 5:34 hanga 37 gubbaa irratti siruma hin kakatinaa jedha. Erga jedheen booda samiin hin kakatinaa teessoo isaatii jedha. Lafaan hin kakatinaa bakka ejjennoo isaatii jedha. Jechi keessan dhugaadha yoo ta'e dhugaa jedha. Sobadha yoo ta'e soba jedha malee homaanuu hin kakatinaa. Kakaa keessan garuu Waaqayyoof kenna. Jechuun imaanaa galtan sana garuu Waaqayyootiif laadhaa jechuudha malee manni amantaa kakaa kana akka kaksiistu hin barbaachisu. Minaalbaata kanaan wal qabatee walamantoof jecha namoonni waliif kakatu. Inni kun sirriidha moo sirrii miti jennee gaafa ilaallu waadaanumti galame sun iyyuu akkuma beekamu seera qaba. Seerri ittiin waadaa galamu. Waadaa galchuu kan danda'u tokko mana amantaa yoo ta'e. Tokko immoo abboolii luboota yoo ta'e waadaan kun waadaa ta'uu danda'a. Bakkuma agarreetti akkuma feenetti waadaa galla yoo ta'e waadaan sun sirrii miti jecha. Kanaafidha bu'uura kan hin qabne. Nam tokko gaa'ilaaf walii kakata yoo ta'e gaa'illi waa sadii dabarbee hin dhufne rakkoo qaba.
Inni jalqabaa wal qorachuu kan jedhamudha. Wal qorachuun jira. Itti aanee wal kaadhimachuu kan jedhu ni jira. Wal kaadhimachuurraa gara gaa'ilaatti garuu sadaffaadha. Wal qorachuu irratti keessumaa namni ana faana gaa'ilaaf deemuu qabu. Namni ana faana kakuun dhaabachuu qabu nama akkamiidha kan jedhu ilaalamuu qaba. Tokkoffaan amantaan wal fakkaachuu qabu. Lammaffaan lachan isaanii kiristaana ta'uu qabanii. Sadaffaan adeemsa waliillee nama beeku ta'uu qabu. Duuba walii wal qorachuun gaa'ilaaf barbaachisaadha. Gaafa akkana jennu hidda sanyii walii osoo hin ta'in adeemsi nama kanaa akkamiidha? Amantaadhaaf naa ta'a laata? Isa faana yoon deeme mana amantaa deemee tajaajilamuu hin danda'a. Lubbuu koodhaafis foon koodhaafis namni kun naa ta'a kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Kanaaf ulaagaalee tokkoffaan wal kaadhimachuu, wal qorachuu, wal kaadhimachuu fi inni sadaffaan gara gaa'ilaatti garuu kana keessa darbee yoo deemuu baanne yoo walii kakanne kakaan keenya kun fudhataman qabu. Inni lammataan mana amantaa beeksisnee yoo walii kakanne. Luboonni osoo gaafa beekan yoo walii kakanne kakaan kun tokkoffaan lubni kun guduunfaanii qaba. Erga wal kaksiiseen booda, erga waadaa walii galcheen booda manni kiristaanaa waadaa ni galchiti. Kakaan miti kan isheen galchitu akkuma beekamu guyyaa har'aa kana qabee obboleettii koo kana faana jiraachuudhaaf. Guyyaa har'aa qabee obboleessa koo kana faana jiraachuudhaaf waadaa nan gala. Kana jechuun kakaa miti waadaadha malee. Kanaan bifa kanaatiin guyyaa har'aa kanaa qabdee waadaa galleerra kan jedhamu tokkoffaan waadaa sana akka eeganii fi waadaa isaanii hanga dhumaatti cimsanii akka eegan kan taasifamu abbooliin gidduutti yoo argama. Mana amantaatti yoo ta'e ni ta'a. Kanaan ala garuu alumaatiin yoo walii kakannee hin beekne waan ta'eedhaaf kakaan keenya kun yookiin immoo waadaan keenya kun fudhatamaa hin qabu. Walii galasaa kakuun hin barbaachisaa, kakuun hin barbaachisu. Jarri gaa'ilaaf walitti deemuu qaban kun manni amantaa waadaa galchisiisti adeemsa ni qaba. Abbooliin waadaa galchiisuu danda'u waadaa ni qaba waan ta'eedhaaf kanaan ala yoo raawwanne rakkoo waan ta'uudhaaf kakuun hin barbaachisu. Kakuu galame kana akkamitti ofirraatti diigamuu danda'a kan jedhu namoonni baay'een waadaa walii galanii ka'anii wal dhiisu. Wal diiguun jira waan ta'eedhaaf akkamii ta'uu danda'a. Sila kaaseedha kanaaf wanti beekamuu qabu. Mana amantaatu walii galche yoo ta'e manuma amantaa dhimma kana raawwata. Luboota dhimma kana raawwate yoo ta'e luboota dhimma kana raawwata. Karaa biraa akka aadaatti abbooliin ta'anii jaarsummaadhaan waadaa kana raawwatan yoo ta'e abboolii jaarsummaa ta'an kanatu waadaa kana raawwachuu danda'a. Akkamitti dhiifamaa kan jedhudhaafi akkuma beekamu kanatti gaabbiin hin galama. Nam tokko waaqa baddaa sagalii waamee kakatee waadaa sana yoo jikse nama waadaa jikseetti itti gaafatamummaa qaba jechaadha. Namni waadaa isaa eeggate garuu qulqulluudha. Kanas haa ta'u sana galuu namni waadaa isaa hin eegne maal jedha Oromoon gaafa mammaaku kan dubbatan baduurra kan ashan baduu wayyaa jedha. Kanaaf waadaa hin galuun barbaachisaa miti. Waadaa gallaan immoo waadaa keenya eeguudha. Waadaa keenya yoo diigne garuu cubbuun ta'a. Kanaatiif akkamitti ofirraa diigna mana amantaatti yoo ta'e manni amantaa himee karaa mana amantaa raawwatamuu danda'a. Abbooliidha yoo ta'e karaa abboolii raawwatamuu danda'a. Karaa jaarsa biyyaas yoo ta'e akka aadaatti minaalbaata bifni ittiin raawwatame sun kunillee gorfamuu yoo baate kanaan raawwachuu danda'u. Kanaan ala garuu waadaa galuunis kakachuunis seeraan ala hin barbaachisu yaada jedhuun qaba. Yeroo baay'ee namoonni dhuunfaatti walumaa isaanii waadaa yommuu walii galan mul'atu. Waadaa kana ammoo eeguu dadhabanii waadaan kun yeroo jiguun argina. Waadaa kana yookiin isheetu diigee abalutu diigee jedhanii immoo yommuu wal himatan hin dhaga'ama. Waadaa kana akkamitti ilaaltu isin? Waadaa dhuunfaadhaan galamu. Egaa akkuma beekamu sila kaaseera. Waadaa karaa mana amantaa seera qaba adeemsa ittiin raawwatamu. Waadaa kana manni amantaa waadaa galchisiisti. As keessaa qaamni tokko yoo rakkoo uume qaamni tokko yoo dide manni amantaa waamteetu barumsa kennuufii qabdu al 3 hanga 4tti gorsiti. Sanaan booda dhiisti nama kana eebbistee gadhiisti. Fakkeenyaatiif nama waadaa gale keessaa qaama lachan keessaa tokko didee ofiisaatii yoo dhiisee ba'ee manni amantaa nama fedha qabu sana waamte waadaa galchisiisteetti waan ta'eedhaaf eebbistee kadhannaa gootee fi gaggeessiti. Minaalbaata waadaa gaafa gallu waadaan callisnee alaan gallu waadaa hin jedhamu. Hin barbaachisas yoo ta'e kun waadaa walii galuun karaa mana amantaa yoo ta'e filamaadha. Gaa'ilas haa ta'u kaadhimummaas haa ta'uuti karaa mana amantaa seera mana amantaa seeraan yoo ta'e barbaachisaadha. Hin ta'u yoo ta'e garuu lachan keenya walii galla yoo ta'e dura wal beekuun barbaachisaadha yaada jedhu kaasitan jira. Otoo hin beekiin fakkeenyaatiif namni tokko dubarri tokko dhiira tokko wajjin waadaa galuun dura eenyummaa isaa adeemsa isaa beekuun barbaachisaadha. Gargit
amma hin kakatina waan jedhamuudhaaf waan kakatteef nama kan amanuu hin dandeenyu. Asirratti wanti baramuu qabu maqaa maaramiitiin, maqaa ergamootaatiin, maqaa fannootiin, maqaa waaqayyootiin kakachuun hin barbaachisu. Kakaan hin barbaachisu. Kana jechuun qulqulloota kabajuu dhiisuu yookiin immoo qulqulloota jibbuu yookiin immoo fannoo jibbuu miti. Fannoo kakachuu dhiisuun kabaja kennuufidha. Akkuma beekamu jechi keessan eeyyan yoo ta'e eeyyanidha. Hin taane immoo yoo ta'e hin taane jechuudha malee kakachuun hin barbaachisu. Egaa asirratti barbaachisaa ta'ee yoo argame dirqama wanti waadaa wal galchisiisuu isaanii dirqama yoo isaanii ta'e dhugaadhaa si faana jiraadha. Dhugaadhaa ati si faana jiraatta jedhanii dhugaa irratti hundaa'uudha malee waaqa maqaa waaqa waamuun hin barbaachisu. Yoo waadaa kana eegan waadaa isaaniitti itti fufanii gara gaariitti dhufanii mana bultoo uummachuu danda'u. Waadaa eeguu yoo baatan garuu akka isaan gaafachiisudha. Inni biraan garuu waadaa kana cimsuudhaaf gidduu isaanii akkuma hin jedhu abbooliin luboonni jiraachuu qabu. Inni biraan karaa mana amantaa ta'uun dirqamadha. Qaamni biraa gidduutti argamuun dirqamadha. Akka ragaattis. Kanan ta'u taanaan jarri lachan kun bifa hannaatiin waadaa walii galanii bifa hannaatiin wal diigan waan ta'eedhaaf waadaan kun fudhatamaa hin qabu. Kanaatiif waadaa walii galuudhaaf waadaa kana galchiisuu kan danda'u qaamni eenyudha kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Tokko luboonni jiraachuu qabu. Lama manni amantaa jiraachuu qabu. Jarri kun amma waa'ee gaa'ela haasa'anii malee manni amantaas hin beekne, luboonnis hin beekne yookiin immoo namni isaanii olii waadaa galchuu jiraachuu qabu. Fakkeenyaatti nam tokko waadaa bittaa lafaa gaafa raawwatu kan gurgure, kan bitee fi qaama ragaa ta'u jiraachuu qabu. Kanaaf waadaa kana gidduutti qaamonni ragaa ta'an jiraachuu qabu. Luboota haa ta'anii, abboolii haa ta'anii isaanii ol kan ta'u, isaan gorsuu kan danda'u. Akkuma beekamu gaafa gaa'elli gaggeeffamu nagara abbaata. Abbaa dubbii kan jedhamu jira. Abbaan dubbii maaliif ta'a? Abbaa gaabbii biratti rakkoon yoo isaan quunname yoo wal dhabdeen jiraate walitti bu'iinsi yoo jiraate akka araara buusuufi. As gidduus waadaa kana gidduutti walitti bu'iinsi yoo jiraate qaamni isaan gidduu taa'ee dhimma kana laaluuf jiraachuu qaba. Dhuunfaan kan laallu kun rakkoo qaba. Tokkoffaan qabeenya walitti kenninillee warraa fudhachuudhaaf hin beekamu. Qaamni biraa hin beeku. Namni ragaa nuu ta'u hin jiru. Hunda caalaa waaqayyo ragaa keenya jennee yoo galle ragaa namaas ragaa waaqaas kaa'uun dirqama. Karaan alatti immoo hin ta'u yoo ta'e hunduma dhiisnee karaa seera mana amantaa dhufnee waadaa walii galchiisuudha. Qalabatiin hin kaawwama fakkeenyaaf karaa mana amantaa. Gaafa sana kadhannaan jira, gorsi jira, barumsi jira. Hunda dursa beeknee itti galuudha. Otoo hin beekne waadaa yoo galle tokko waan waadaa gallu sana beekuu qabna. Lammata immoo nama waadaa galluuf sana eenyummaa isaa beekuu qabna. Sadaffaan immoo maqaa eenyuutiin waadaa akka galle sana hubanneetti deemuun dirqama waan ta'eedhaaf kana bifa kanaatiin hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf walumaa galatti gaa'elaan dursatti bakka abbooliin hin jirretti mana amantaadhaan alatti namni dhuunfaadhaan waadaa walii galuun hin barbaachisu. Waadaa walii galuun immoo dirqama yoo ta'e immoo namoonni gidduutti argamuu qabu. Namoonni isaan gorsuu danda'an, isaan sirreessuu danda'an argamuu qabu. Kanaa walitti immoo dirqama ta'e yoo argame namni waadaa sana hin eegne itti gaafatama. Bifa kanaatiin haa fudhannu. Bittaansee gaafiin ka'u fakkeenya namoonni baay'een ijoolleen keenya fannoo isaanii kutanii mana amantaa keenya keessaa yommuu isaan gadhiisanii ba'an hin argina. Inni kun maaliif ta'e? Sababa maalirraa kan ka'e namoonni baay'een mana amantaa irraatii gadhiisanii kan isaan ba'an kan jedhu gaafi. Asirratti yaada bal'aa kaasuu dandeenya. Keessumaa qeerroo fi qarreen bara kana dhalataan yeroo kana mana amantaa gadhiisee ba'aa jira. Fannoo isaa kutaa jira. Jalqaba kun maaliif ta'uu danda'e yaada jedhu ka'uu danda'a. Dhugumatti namoonni baay'een badaa jiru. Maaliif badu kan jedhu. Inni jalqabaa fi bu'uura guddaa qabu hubannoo dhabiinsa. Hubannoo wangeelaa barumsa dhabiinsa. Asirratti yaadni baay'ee ka'uu danda'a. Tokkoffaan qooqaan baruu dhabu. Qooqa isaaniitiin hubannaa dhabuudha. Inni biraan bu'uura amantaa of keessaa dhabuudha. Wangeela sirriitti barachuu dhabuudha. Beekumsa dhabuudha. Akkuma qulqullichi Phexros dubbatu ergaa isaa isa lammataa boqonnaa 2:7 irratti Waaqayyoon ogummaa fi hubannoo isiniif haa kennuu jedha. Namoonni mana amantaatii ba'an dhugumatti hubannoo qabaatanii miti. Wallaanii malee beekanii miti. Wangeelli waan isaaniif hin galleef. Inni biraan amantaa kana yeroo baay'ee amantaa kana irratti hololli gaggeeffamu ni jira. Amantaan kun amantaa Amaaraatii kan jedhamu ni jira. Hunda dursaa kiristaanonni kamiyyuu beekuu kan qabanii biyya keenya Itoophiyaa keessatti amantaan asumatti uumame, asumatti argame, asumatti guddatee waaqeffannoo gaggeessaa jiru hin jiru. Amantoonni kamiyyuu alarraatii gara biyya keenyatti kan galan.
Haa ta'u malee immoo amantiin sirriin Phexros fa'aa Phaawulos fa'aa abbooliin keenya darban hordofaa turan Abrahaam fa'aa isa kamii kan jedhu isuma kanadha. Akkuma Abrahaam fa'aa Sillaaseen kabajaa turan har'as Sillaaseen kakuu moofaa keessatti laga Yordaanositti mul'ateera. Namoonni baay'een tokkummaa fi sadummaa Sillaasee maqaan sadii qaamaan sadii ta'uu waaqummaadhaan tokko ta'uu isaa hin amanan. Kanaaf kun immoo mana amantaa keenya keessa tokkummaa fi sadummaa Sillaaseen kan beekamu, kan baratamu, kan barsiifamus. Inni guddaan asirratti inni jalqabaan hubannoo dhabiinsaan kan isaan ba'aa jiranii. Lammata immoo aadaa fi amantaa bifa kamiin qabannee deemuu qabna. Namoonni baay'een kan hin beekan. Aadaa jechuun eenyummaa saba tokkoo kan calaqqeessudha. Amantaa isaarratti immoo amantaan aadaa isaarratti immoo miidhaan ifri tokko hin jiru. Wal simsiisnee deemudha. Aadaan kun bakka kamitti fayyadama? Amantaan immoo akkamittiin fayyadama? Lachan isaanii yoo wal simsiisne eenyummaa keenyas kabajne amantaa keenyas cimnee dhaabachuu ni dandeenya. Kanan ta'u taanaan garuu rakkoon cimaan guddaan maali namoota biratti aadaa waa biraa, amantaa waa biraa godhanii ilaaluudhaan akkamitti aadaa fi amantaa fakkeenyaatiif namni tokko fakkeenyaaf sabni keenya sabni Oromoo aadaa isaa keessatti uffata aadaa ni qaba, aadaa daboo qaba, aadaa wal gargaarsaa ni qaba, aadaa mimmiidhagaa garaagaraa aadaa nyaataa ni qaba. Kun eenyummaa saba kanaa kan ibsudha malee amantaa isaa miti. Kanaaf namni tokko uffata aadaa uffatee gara mana amantaa dhufuu danda'a kan jedhu beekamuu qaba. Uffee danda'a, uffatee dhufuu danda'a. Amantaa qabaatee aadaan nyaataa, aadaa uffataa, aadaa wal gargaarsaa keessatti aadaa afooshaa keessatti hirmaachuu danda'a. Wanta mana amantaa dhufeef aadaa boonsaa isaa kana dhiisee yookiin fakkeenyaatiif asirratti waa lama ilaaluu qabna. Aadaan miidhaa fiduu fi aadaan gaarii jira. Keessumaa sabni kun aadaa isaa qabate, eenyummaa isaa qabate, amantaa isaa deddeebuu ni danda'a. Uffata isa ibsu yoo uffate kun cubbuu hin qabu. Yeroo baay'ee namoonni baay'een aadaa fi amantaa garaagara godhanii waan laalanidha. Bifa ittiin wal simsiisanii ilaalan wanta hin beekne namoonni baay'een ni badu. Kanaaf inni guddaan maali? Hubannoo dhabiinsa. Barachuu dhabuu. Inni biraan immoo qooqaan nama isaan barsiisu dhabuu. Malee namoonni baay'een badaa kan jiran kanaaf kan kana fakkaateen. Aadaa kamitti qabachuu qaba? Aadaan miidhaa fidu isa kamidha? Aadaa jechuun amantaa jechuun miti. Eenyummaa saba tokkoo kan ibsudha. Aadaa isaas kabajee, duudhaa isaas kabajee, amantaanis cimee wangeela dubbisee yoo jiraate wal simsiisee rakkoo tokko isarratti fiduu waan hin dandeenyeef kanaan jiraachuu danda'a. Yaada jedhu namoonni baay'een kan isaan badan. Inni biraan holola diinaati. Amantaan kun amantaa Amaaraati. Amantaan kun amantaa akkasiiti jechuudha. Namoonni baay'een kaleessuma hololli diinaa rakkoo kan irratti fidee jira. Namoonni baay'ee akka badan godhee jira. Kanaatiif inni biraan immoo rakkoo keessa uumamuuti. Rakkoo manni amantaa keessatti uumamuudha. Namoota dhuunfaadhaan luba fakkaatanii, tajaajilaa fakkaatanii, barsiisaa fakkaatanii mana amantaa keessa galuudhaan hojii sanyummaa, hojii loogii kan hojjetan baay'een ni jiru. Sababa kanaatiin namaan kan badan jiru, hubannoo dhabiinsaan kan badan jiru, namaan gowwoomfamanii kan badan jiru, gaa'ilaatiinis kan badan jiru. Fakkeenyaatiif nama amantaa biraa tokko yoo dhiirri tokko gaa'ilaaf isaan gaafate yeroof tole jedhanii dhumarra garuu amantaa isa harkatti kuffisuu danda'u. Rakkoon guddaan jiru isa kanadha beekamu wanti qabu. Nam tokko gara gaa'ilaatti dhufuun dura nama amantaan isa fakkaan yoo gaa'ila hiriyummaa qabate amantaa isaa keessaa ni ba'a. Lammanni immoo inni beekamuu qabu amantaa isaatiin cimuudhaaf wangeela dubbisuun barbaachisaadha. Erga itti jiraate maqaaf otoo hin ta'in kiristaanummaa dhugaa ta'ee deddeebi'uun barbaachisaas jira. Qorachuu qaba, barachuu qaba, wangeela dubbisuu qaba, gaafachuu qaba. Kanaaf inni biraan immoo ta'anii otoo hin jiraatiin dhabuudha. Mana amantaa keessatti nama laalii deddeebi'uun, otoo hin gaafatiin deddeebi'uun, otoo hin hubatiin deddeebi'uun kaleessa waggaa baay'ee lakkoofsisni har'as baanee mana amantaa keessaa ba'uu dandeenya waan ta'eedhaaf walumaa gala hubiinsa dhabiinsaa fi hubannoo wangeela dhabiinsaa fi qooqaanis lallabamuu dhabuun namoonni baay'ee akka ba'anii fi har'as ba'aa kan jiranii fi har'umallee namoonni qooqaan akka barataniif rakkoo guddaatu uumamaa jira mana amantaa keessatti. Namoonni akka isaan baratan, amantaa isaanii akka beekan, amantaatti akka ciman hin godhamu waan ta'eedhaaf miidhaa keessaas miidhaa alaas waan qabuudhaaf namoonni baay'een gara alaatti bahaa jiru maalla dhibdeedhaan. Maalla dhibdee namaanis walitti bu'uu hin qabu. Amantaa koo eessas waan ta'e yoon jiraadhe waaqni jiraachisa jedhee namoonni baay'ee ni ba'u waan ta'eedhaaf kun akka hin barbaachisne hubatanii mana amantaa kee jiraatanii qabsoora abboolii keenya irraa hubanneetiin amantaa keessa rakkoon jiraachuu danda'a, qorumsi jiraachuu danda'a, wal dhabdee jiraachuu danda'a. Tokkoffaan
seenaa qoradhaa. Seenaas dubbisaa. Amantii keessanis cimaa. Wangeelas dubbisaadha. Inni guddaan kan jennu mana amantaa keessa ba'uurra mana amantaa keessa teenyee waa baay'ee sirreessuun ni danda'ama. Bargiti gatii nama kaffalchiisuu ni danda'ama waan ta'eedhaaf kanaaf namoonni mana amantaa keessaa baatan rakkoo garaagaraatiif gidiraa garaagaraatiif kiristaanni kiristaanummaa isaatiin kan beekamu yoo qorumsa itti dhufu sana damdamatee hanga dhumaatti cimee dhaabate waan ta'eedhaaf raafamuurra cimanii dhaabachuudhaan taa'anii waa'ee amantaa ofii barachuuf qorachuun ni danda'ama. Barri kun bara wanti hundumtu haalli mijateedha. Keessumaa obboloonni keenya biyya alagaa yookiin immoo biyya arabaa jiran yeroon kun yeroo mijataadha. Yeroon isaan biyya arabaa jiran tokkoffaan waayifaa argachuu danda'u akka garaatti. Sooshaal miidiyaa maayibaraawi miidiyaa kan jedhamu waan akka yuutuubii, waan akka feesbuukii, warreen akka waasaappii hordofuudhaan barnoota hedduu fudhachuu dandeenya. Gara biyya keenyatti gaafa dhufnu wanti hunduu haala mijataadha. Wangeela barachuudhaaf, hubachuudhaaf, beekuudhaaf. Kana yoo ta'e haalli hunduu mijataa waan ta'eedhaaf yeroo ammaa kana amantaatti wanti nu kakaasan barumsa garaagaraa kan nu kennan kitaaboleen garaagaraa karaa onlaayinii karaa viidiyoowwan garaagaraa waan jiruudhaaf kana hundumaa argachuu dandeenya. Qorachuudha, barachuudha, amantiitti cimuudha yaada jedhuun qaba. Gaafiin itti aanu namni tokko jedha erga du'een booddee qurbaanni yookiin taksaara waan jedhamu jira gaafa 12 40 80 taasifamaa fi kun fakkeenya maaliif isa fayyada? Asirratti akkuma beekamu namoonni baay'een taskaara wal qabatanii gaaffii baay'ee kaasu. Taskaara jechuun hunduma dursa maa jechuudha kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Yaadannoo jechuudha. Yaadannoo nama du'e kanaaf taasifamu jechaadha. Egaa akkuma beekamu manni kiristaanaa seera qabdi. Seera irratti hundaa'uudhaan nama du'ee fi taskaarri yookiin immoo yaadannoon barbaachisaa akka ta'e ni barsiisti. Maalirraa ka'uudhaan keessumaa macaafa Siraaq boqonnaa 7 irratti akkas jedha. Yaa mucaa koo nama du'eef taskaara baasuu hin dhiisin warra boo'u waliitiin boo'ii warra gaddu waliitiin gaddii jedha. Jechuun kitaabolee mana amantaa keenya keessaati Siraaq boqonnaa 7 irratti nama du'eetiif taskaara baasuun akka barbaachisu nama du'eetiif boo'uun akka barbaachisu kitaaba kana gubbaa jira. Fakkeenyaatiif Wangeela Luqaas boqonnaa 21 gubbaa irratti seenaa Alaazaarii fi Nawwee kaasuu hin dandeenya. Keessumaa namoota lamman boqotanii turan gaafa ilaallu wangeela irraati yoon dubbise baay'ee barbaachisaadha. Luqaas boqonnaa 16 irratti dhimma kana bal'inaatiin kaa'ee jira. Achirraati dubbisuun barbaachisaadha waan ta'eedhaaf yeroo tokko akkuma beekamu hiyyeessi tokko ni boqotee jedha. Hiyyeessi tokko ni boqotee. Hiyyeessi boqote kunis gara harka Waaqayyootti ol fudhatamee jedha. Gara harka Waaqayyootti ol fudhatamee jedha. Yeroo kana sooressichis ni du'ee jedha. Yeroo kana hiyyeessi kun kallattumaan gara mootummaa Waaqayyoo galee jedha. Egaa akkuma beekamu si'oolii fi yookiin immoo iddoo rakkinaa fi iddoo qulqulloonni jiraatan sana taa'ee namichi sooressi kun namicha hiyyeessa kanaatiin bishaan xiqqoo harka kee cuuphiitii arraba kootiin naa tuqi jedhee yeroon itti gaafatanii jira. Kana jechuun maal jechuudha? Akkuma beekamu namni du'eera, namni kun du'eera lachuu du'aniiru. Garuu walitti haasa'aa jiru. Maal jedheetu bishaan xiqqoo arraba koo naa tuqi jedheen. Iddoon kun iddoo gidiraati. Iddoon kun iddoo dhiphinaati. Ati jireenya kee gammachuu biyya lafaa irratti xumurtee jirta. Keessumaa asirratti hubachuu kan qabnu Wangeela Maatiyoos boqonnaa 6 irrattis namni ilmi namaa biyya lafaa yoo buufate lubbuun isaa yoo itti hir'ate faayidaa maalii qabaa jedha. Kanaan wal qabatee namni kun maal jedhe? Hiyyeessi kuni anaa fi si gidduu bowwaa yookiin immoo ayyallaa guddaa jira jedhu. Kana jechuun hojii gaarummaa fi hojii cubbuu yookiin immoo qulqullummaa fi gaarummaa kan